نجا جرا نجا فيا دفا إن بيكا نجا جرا هذه لغة الروم لغة الأمارة إن دينو دانانو سلامنو بشا نجا جرا والله دفا دفا نجا إن بيكا سيرا والله. هذه لهجة اثيوبية. لهجة اثيوبية. طيب غيرها في شيء ما شاء الله. غيرها يا حبيبي. انجلش فيه؟ انجلش ما في انا كلام. اللغة اثيوبية. أكم نجا جرا نجا فيا دفا إن بيكا نجا جرا هذه لغة الروم لغة الأمارة إن دينو دانانو سلامنو بشا نجا جرا والله دفا دفا نجا إن بيكا سيرا والله. هذه لهجة اثيوبية. لهجة اثيوبية. طيب غيرها في شيء ما شاء الله. غيرها يا حبيبي. انجلش فيه؟ انجلش ما في انا كلام. اللغة اثيوبية. دفا إن بيكا نجا جرا هذه لغة الروم لغة الأمارة إن دينو دانانو سلامنو بشا نجا جرا والله دفا دفا نجا إن بيكا سيرا والله. هذه لهجة اثيوبية. لهجة اثيوبية. طيب غيرها في شيء ما شاء الله. غيرها يا حبيبي. انجلش فيه؟ انجلش ما في انا كلام. اللغة اثيوبية. أكم نجا جرا نجا فيا دفا إن بيكا نجا جرا هذه لغة الروم لغة الأمارة إن دينو دانانو سلامنو بشا نجا جرا والله دفا دفا نجا إن بيكا سيرا والله. هذه لهجة اثيوبية. لهجة اثيوبية. طيب غيرها في شيء ما شاء الله. غيرها يا حبيبي. انجلش فيه؟ انجلش ما في انا waan intalli kun taatu akkanumatti ilaala viidiyoo irratti agartu jedheen yaada. Dubartiin safuu qabdi, dubartiin kabaja beekti. Garuu durbi amma ana mataa kiyarraa kaasee nama hunda miti. Akkuma badaan hin jiru gaariin illee hin jira. Akkuma gaariin jiru badaan illee hin jira. Akkuma namni kabaja beeku jiru namni kabaja hin beekne illee hin jira jechuudha. Amma kuni engadda viidiyoo tokkoon gadhiiseera jechuudha. Isheerraan addadha. Mee ilaalaa dhugaa rabbi mee ilaalaa. Maatiin qabdu jenna moo maatii qabdeen namni amma ishee akkasii kana. Ofiifis hin tolle durba ishee kaaniifis hin tolle. Hudduu qullaa akkas ta'u maaltu fide yaa sabaa? Yoo uffatte wayyaa dheeraa kafani dheeraan kan isheerraa bareedu. Kuna lakka isheen godhattu ilaala. Isgoo bara akkamii keessa akka jirru gaaffii natti ta'anaan. Anuma qofaatti gaaffii ta'amoo isinitti illee gaaffii ta'amee koomentii jalatti naaf kaahame. Dhugaa rabbii. Amma yoo as ilaalle hudduu qullaa kan deemu durba keenya. Yoo achi ilaalle hudduu irratti kutee wayyaa uffatee kan adeemu durba keenya. Harmi qullaa. Bara akkamii keessa jirra maaf safuu wallaalle. Eessaa baanee fi akkatti eessaa baanee maaf daganne. Namas ofitti gaddisiisne rabbiinis ofitti gaddisiisne. Waan meeqa hojjechaa oolla. Amma kun akkas taatee hudduu qullaa wanna isheen argattu jira. Mennar jetti sanuu ol baate menne qarreen kun. Otuma akkana dubartii bifa qabaattee akkuma wanta dofdofaamii wayiiti. Amma gala mul'ate maal tafe? Mul'atee minna maal tafe kana caalaa shurraabitti marraa oliin soqollee malee. Isgoo yaa rabbi. Anatti gaaffii uume yaa saba. Isinittis gaaffii uumee jira laati waa'een akkas ta'uu kana. Ara rabbi nutti nun dagatini. Rabbi ayyaana sanurraa fageesse dhugaa rabbi. Gaafa rabbi nu dagate ilmi namaallee nu dagata. Gaafa namni nu dagate rabbillee nu dagata hojii keenya laalee jechuudha. Akkanatti hudduu qullaa online irraa of daddarbachuu maaltu fide? Dubartiin kabajaan mana ishee yoo teesse safuu yoo qabaatte onlineenis ishee jaallata, firris ishee jaallata, maatiinis ishee jaallata. Kunoo isgoo ulfaata bara ulfaataa keessa jirra silas maal jennaaf miti baratti lubbuun namaa iddoo dhabee fi baratti namni lubbuu qabu safuu wallaalle keessa jirra rabbi nutti araaramu.